Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo sadarkaa idil-addunyaatti argamtan nageenyi kenna oowwan iddoo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jedha jechuudha. Egaa hundi keessan akkuma beektan Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti jechuudha gabaan lagannaan guyyaa lammataatiif deemaa jira. Guyyoota lamaan kana keessatti Oromoon qeerroon Oromootii fi Oromiyaatii fi akkasumas hawaasni waliin ta'uudhaan tarkaanfiiwwan akkamiitu fudhatamaa jira gama mootummaatiinis maaltu deemaa jira ka jedhu kan laallu ta'a. Inni itti aanu ammoo qaroo saba uummata Oromootii fi hayyuu hoogganaa siyaasaatii fi akkasumas shufeera baabura qabsoo Oromoo kan ta'e Jawaar Mohammadii fi saayibboottan isaa kan akka Hamzaa Booranaa, Girmaa Guutamaa, gaazexeessitoota OMN fi hayyoottan hooggantoota jaarmoota siyaasaa Oromoo adda bilisummaa Oromootii fi miseensonni ilmaan Oromoodhaa guyyaa irraan kanaa mana hidhaa maakalaawii cinaa kan jiru piyaasatti kan argamu jechuudha. Sostanyaa poolis xaabiyaa mana sirreessaa poolisii isa sadaffaa keessaa maatiin ziyaaruudhaaf yookaan ammoo nyaata geessuudhaaf yeroo deemetti jechuudha. Akka isaan as hin jirre itti himamee jira jechuudha. Kun kana maaliif godhanii shira akkamtu kana duuban jira mootummaan maaliif galoo gochuu barbaade ka jedhus kan ilaallu ta'a jechuudha. Kun qabxiiwwan barbaachisoo ta'an isinitti himaa achi boodas ammoo waan tokko tokko kan isinii dabalu ta'a jechuudha. Egaa hundi keessan akkuma beektan ilmaan Oromoodhaa, qeerroon Oromoodhaa tarkaanfiiwwan lagannaa gabaa yeroo ammaa kanaa godinaalee Oromiyaa baadiyyaatti Harargee keessatti, Baalee keessatti, Arsii keessatti akkasumas Shawaa keessatti jechuudha. Bakkootawwan hedduu Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Wallaggi duruu lagatee jira. Kasanii kaasuun hin barbaachisu, Gujiis kaasuun hin barbaachisu. Nageellee Booranaas dabalatee iddoowwan tokko tokko jechuudha. Guutumaan guututti sochiin hin jiru jechuun ni danda'ama jechuudha. Akka odeeffannoo amma argachaa fi odeeffachaa turree fi nugaa jirutti sochiin lagannaa gabaadhaa ilmaan Oromoo sabboontonni warroonni suuqa qaban kan daldalan gabaa daldala qaban tarkaanfii fudhatanii suuqa isaanii cufanii jiran warroonni gartanii sabni isaanii saba biraa ta'e keessattuu mootummaa yoo kijibu taate malee warroonni gartee saboota biroo kan Oromiyaa keessa jiraatan kan daldala bobbaa suuqii irratti bobba'anii jiran tarkaanfiiwwan kaluu kan fudhatame ilaaluudhaan jechuudha. Sodaa qabanirraa lagannaan gabaan jiru erga jedhame ajaja qeerrootii fi tarkaanfii uummanni Oromoodhaa waliigalatti keessaa fi nuti suuqa bannu warroonni jedhanii suuqa cufan ni jiran jechuudha. Maqaa dhawwan nan barbaachisneef maqaa dhawuun barbaadu ibalu jedhee jechuudha. Warroonni nu keessa jiraatan warra suuqii cufan ni jiran isinii gala jechuudha. Kanaaf warroonni suuqa irra bobba'anii jiran ammoo eenyu fennoo akka taanni beektan Adaamaa keessatti, Shashamanni keessatti, Zuwaayin keessatti, Arsii Nageellee keessatti, Itayya keessatti, Baalee Roobee, Agaarfaa, Baalee Ginniiriin, Dallomannaa, asiin ammoo Awwadaayinoo fudhatte, Galamsoo fudhatte, Baddeessaa fudhatte, Ciroo fudhatte, asiin ammoo Tinuu hanga Bitire Badde Waraabuu Nageellee Booranaatiin gara siinii suuqa deemtu taatee fi Shawaa keessa iddoowwan hedduu keessatti gabaan lagannaan bifa gaariidhaan deemaa jira jechuudha. Uummanni keenya keessattuu warroonni sabboontota ta'an suuqii cufanii jiran. Yeroo ajjechaa Hacaaluu irratti tarkaanfiin fudhatamee Hacaaluun ajjeefamus tarkaanfiiwwan qeerroo fudhachaa turtes ni jira jechuudha. Kanaan wal qabatee lagannaa gabaa kanaan wal qabatee qeerroowwan magaalaa keessa jiran humna addaa poolisiitti bobbaasuudhaan mana deemanii yeroo isaan qabuuf yaalanitti obboloonni keenya hedduun isaanii oorruu boqqolloo keessa bulaa jirra jedhanii ijoollee naa bilbilantu jira jechuudha. Oorruu boqqolloo keessa magaalaa irraa ala bahanii jechuudha. Warroonni wal jaaranii jiran magaalaa keessatti jechuudha. Warroonni sadarkaa mootummaatti beekaman jechuudha. Kanaaf qeerroon dhaamsa naangeen keessattuu Baalee Roobeerraa dhaamsa naa dhufe jechuudha. Warroota qaama mootummaa wajjin ta'an kan naannoo sanitti dhaloonni isaanii naannoo saniin ta'in jechuudha. Walitti bu'iinsa garaagaraa uumuudhaaf saba Oromoo jidduutti jechuudha. Warroonni hojjettoota PP warroonni ta'an kan godina Baalee keessatti hin dhalatin kan naannoo biraarraa dhufantu jira. Walitti bu'iinsi Abiyyi barbaadu sun akka uumamuuf shira xaxaa jira. Kanaafiyyuu isaanis gaa basaastota ganda keessaatii fi warra gartee nama xoqqomuu ka gandarra deemee nama basaasee ilma ibaluutii akkana godhe jedhee gandarra deemu namoota akkasiisan tarkaanfii irratti fudhannaa. Kanaafuu warroonni akkas gochaa jiran sadarkaa mootummaa keessatti hojjetan
maqaa isaanii suuraa isaanii barbaadan listii isaanii maal akka hojjetanii fi iddoo dhaloota isaanii wajjin guutuu isinii erguu dandeenya. Naan jedhanii si erguu dandeenya naan jedhanii dhaamsa kana uummata Oromootti addunyaa gubbaa jirtan akka dhageettan boroo gara ammoo akka hin boonne namoo akka isheen ofne jechumaaf nuti himan jechuu maaliif warri kun uummata diinaaf dalagaa jiru warra bilisigannaadhaaf hojjechaa jiru ilmaan Oromoodhaa reebuu ilmaan Oromoodhaa warroota hiisaa jiranidha ka jedhanii sababa kanaatiif jedhanii guyyaa lamaaf gartee oorruu boqqolloo keessa buluudhaan guyyaa ganama kana godina Baalee magaalaa Roobeetti jechuudha. Karaan konkolaataadha cufamee ture sochiin tokko hin jiru jechuun ni danda'ama jechuudha. Agarfaa keessattis akkasuma jechuudha. Egaa gama Harargeetti yeroo isiniif imalu Harargee keessatti maaltu deemaa jira? Harargee keessatti artistootaan gartee warroota akka Talakaa fa'aan jechuudha. Artisti Mamma Sheekaa fa'aan adde Saamiyaa fa'aan jechuudha. Ummanni Harargee duula cimaa fi jibba hamaa akka Jawaar irratti geggeessuuf dookumentariin diraamaan garagaraa dalagamaa jira. Jawaar diina Oromooti ajjechaa Hacaaluu kana namni qindeesse Jawaar jedhaati dubbadhaa himadhaa diinni keessan nama kana Oromoon bilisoomee jira. Oromoon kana booda gabrummaatti hin deebi'u. Oromoon biyya harkaa qabatee jira. Masaraa kiiloo jaha masaraa Minilik keessa ka jiru Oromoodha. Kanarra yoo abdiin kenne kun gurachuu deema kun ammoo mootummaa Ijiptoo wajjin nama dalagu baandadhaa maadadhaa jedhanii okkora garagaraa uumaa jiranii Oromummaan akka Talakaa kunfaan akkuma isin beektan obboloota keenya qaroo sabaa warroota ta'an ilmaan Harargeedha jechuudha. Hedduu isaanii qabsiisaa turan jechuudha. Hanga magaalaa Diredawatti Hararitti Galamsoo fi Baddeessaa dhaquudhaan ciroo keessaa ijoollee hedduu Harargee bahaa fi lixa keessatti ilmaan Oromoo hedduu hiisaa jiran jechuudha. Kana keessaa Saaphaloon isa tokko jechuudha. Saaphaloon namni hiisise Talakaa yookaan Hangaasaa mucaa jedhamu kana jechuudha. Egaa biyya silaa Hacaaluu keessatti waraanaan marfamee eegamu keessatti warroota soban kijiban warroota gartee faayidaa fi bu'aaf dantaa isaaniitiif dalagan artistoota Mamma Sheekaa fa'aa sikuriitii gaardiin konkolaataan godhamee fi deema jechuudha. Laal Oromoo biyya artistiin Mamma Sheekaa wayyaanee sodaatee biyyaa bahee yeroo gartee dhiiga ilmaan Oromootii fi qeerroo dhiiga ilmaan Oromootiin biyyatti galetti eedoon isaa ramadama jechuu laala. Kanaaf Harargee keessatti Talakaa fa'aan dura deemuudhaan hanga sadarkaa magaalaa ala bahanii jechuudha. Magaalota Harargee keessa hedduu keessa jechuudha. Suuqonni cufaa turan jechuudha. Awwadaa guutumaa guutuutti sochiin hin jiru. Kijiba soba wanni mootummaa fi miidiyaa irratti isin argitan jechuudha. Sanbira dabaree oorruu jimaa dhaqanii oorruu jimaa jechuudha. Jimaa maancirree jimaa maaliif hin kolokkola? Jimaan kun wati ciramu warra jimaa kana irraa baala kolokkolu jira ijoolleen qeerroon jechuudha. Kun hundi lagatee jimaan takka Harargee keessaa hin bahu jedhanii tarkaanfii fudhatanii jiran obboloonni keenya kan Harargee jechuudha. Kun waan baay'ee tokko nama boonsu jechuudha. Qotee bulaan Oromootii fi qeerroon Oromoodha. Maaliif beelaan hin dhumne? Maal nuti qorsoo nyaanne? Hayyoottan Oromoodha. Jaawaraffaan qaroon saba uummata Oromootii fi miidiyaan keenya ijaaf gurri uummata Oromoodha hidhamee gaazexeessitoonni keenya hidhamanii jumlaadhaan hayyoottanii fi gameeyyiin rogeeyyiin siyaasaa uummata Oromoo warri mataa ta'ee nuun deemu. Warri kaleessas gabrummaa TPLF jala nuufi oppiyooma gantuu tanallee nu baase hidhamee nuti nagaan teennee nuuf nyaatamu nuuf hin dhugamu maaliif beelofnee qorsoo nyaanne diinagdee wanni jedhamu qileemaan seenne misooma wanni jedhamu qileemaan seenne kanaafiyyuu haga nageenyi bu'ee obboloonni keenya hatattamatti hayyoottan siyaasadhaa hidhaa bahanitti jimaa hin kolokkollu abbaan oorrullee didee jechuudha. Sanbira dabaree Baalee fi Shawaa keessatti Shawaa kaabaa Shawaa lixaa keessattis reebichi sadarkaa mootummaatiin gaggeeffamaa jira. Suuqa namaa cabsanii poolisiin humna addaa jedhamu kun suuqa namaa saamaa jiran. Laala sochiin dhabame sochiirra Adaamaa keessatti warra suuqa hin banne suuqa irraa cabsanii suuqa irraa saamaa jiran suuqa namaa jechuudha. Ka guraagillee saamaa jiran ni beeka. Ka silxeellee saamaa jiran. Suuqa cabsuun maaliif barbaachise? Suuqa cabsu mootummaadha. Ka amma saamaa jiru mootummaa guyyaarraan kana jechuudha. Nuti lagannaadha. Garuu ka suuqa cabsee saamaa jiru mootummaa Abiyyiin hoogganamu nafxanyaa ajaja masaraa Minilikirraa nafxanyaan itti kennituun warra hojiirra oolchuu jechuudha. Laala sirriitu badda Oromoo. Suuqa arraaf guyyaa kaleessa keessaa poolisiin cabsite paastaa fi ruuza keessaa gurachaa jirti. Harcee keessaa gurachaa jirti. Daabboo ittiin dalagachuuf kaambii waraanaa keessatti jechuudha. Taatee ta'u kanaaf ammoo eenyutti quba qabuu deemanii qeerrotu waan kana godhe jedhanii cabsanii viidiyoo waraabaa jiran. Viidiyoo waraabataa jiran.
qeerroon kun cabsee guurachaa jira jedhanii Oromoo tana naa qabadha. Sirriitti beekaa kana. Kun shira suuqii guraageef silxee cabsanii keessaa guuraa jiran. Suuqii silxee fi guraagee kacabee kana warra abbaan suuqii illee beeka jechuudha. Borganama eenyu waliin nubuusuuf deeman nu silxee fi guraageedhaan waliin nubuusuuf deeman jechuudha. Keessattuu daldala suuqa irratti warri bobba'anii Oromiyaa keessa magaalaa akka Harar Dirredawaa Ciroo Arsii Nageellee fa'aa keessa Adaamaa keessa Mojoon fi akkasumas Shashamannee keessa warroonni jiran irra baay'een isaanii eenyu akka ta'u hundi keessanii beektan warroonni guraageef silxee kun bobba'anii jiran. Suuqa isaanii cabsee mootummaan keessaa guurachaa jira jechuudha. Kun qabxiin kun akka nu qabamu barbaanna jechuudha. Kanaaf mootummaan tarkaanfiin inni fudhachaa jiru yeroo ammaa kana warroota keessattuu poolisoonni Oromiyaadhaa kan dur tiin lamma jedhaman kan huccuu reenjarii amma babarruu kan kaanne Arsii keessatti hiriirri garaagaraa guyyaarraa kana gaggeeffamee jira. Mootummaan intarneetii cufuudhaan waan gartee Oromoo tana godhee callisiisu jechuudha. Bakka intarneetiin hin jirretti telefoonaan dhagaa jirra odeeffachaa jirra jechuudha. Hiriirri gaggeeffamee yeroo gaggeeffamutti ajajni masaraa Minilik keessaa kenname rukutaa ajjeesati hiriira kana bittiimsaa ajajni jedhu itti kennamee ture jechuudha. Baatu keessatti wanta irraa ta'e ilaala. Yeroo kun kennamuuf ajajni kun gubbarraa itti kennamu poolisoonni Oromiyaadhaa durii warri gaafa qeerroon ayyaana irreechaa kabajachaa ture Finfinneettis haa ta'uutii Bishootitti kabajachaa ture ka ummata yeroo lammaan biyya bulchu ka ummata Oromoo wajjin dhaabbachaa ture poolisoonni gaafa san ummata keenyatti hin dhoosnu jedhan har'as ummata keenyatti hin dhukaasnuu jedhan jechuudha. Ummata keenya hin ajjeefnu jedhan jechuudha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa gartee mootummaan namicha Abiyyi jedhamu kun gabaabumatti Abiyoot Kaasaa jechuudha. Nama falfalli hamaan itti godhame jechuudha. Falfalli isatti godhame kun ijaan akka Oromoon agarre ija isa jaamsanii jiran jechuudha. Nama xiqqoolle shameless ta'e nama sodaata nama xiqqoolle ofitti hin qaanfanne nama biyya san bulchuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif naannoo Tigraay tokko wajjin osoo nagaa hin qabaatin biyyi nagaa jechuu hin dandeettu bara. Har'a Oromoo wajjin nagaa dhabdee jirta jechuudha. Oromoo wajjin Sidaama wajjin sabaaf sablammii wajjin waliin buute naannoo kan bulchite eenyu wajjin waliin nagaa qabda jechuudha. Biitii nagaa jedhee mootummaa haasa'u. Mootummaa xiqqoolle ofitti hin qaanfanne mootummaa sodaata akka hin qabne jechuudha. Mootummaa gabbahee Oromiyaan bilisoomtee jirti. Kana booda Oromiyaa qabsoon isii hin barbaachisu jedhu. Mootummaa maraate jechuudha. Obaasanii jiran, waatti godhanii jiran, I don't know, san hin beeku jechuudha. Maaliif namni kana jedhu namni Oromoo ajjeesu irrallee nafxanyaa caalu Amaara caalu. Amaaraaf Oromoo ajjeesaa jira jechuudha. Amaaraaf jedhee uummata Oromoo fixaa jira, nafxanyaa jedhee uummata Oromoo fixaa jira jechuudha. Kanaaf wanti Oromiyaa keessatti deemaa jiru baay'ee tokko nu boonsaa jira. Qeerroon biyyaa kan nu bilbilee odeeffachaa jirru ilmaan Oromoodhaa biyya alaa keessa jirtan. OMN jala teenee sun hordofaa jirra. Gama gadaa TVtiin sun hordofaa jirra. Waan onnee namatti horuu fi waan hamilee nutti horu gochaa jirtan jedhanii isin galatoonfatanii jiran jechuudha. Sochii isin biyya alaa keessatti gochaa jirtan kana mootummaan Abiyyi sodaatee piroopagaandaa walii qabee uummata jechuudha. Jaarsota walii qabanii kijibatti himaa jiran jechuudha. Warra alaa kan akka hin dhageenye miidiyaa kan akka hin laalle miidiyaan OMN akka hin laalamne mana manarra deemanii guuraa jiran diishiillee guuraa jiran dhoggaa jiran kana beeka uummata Oromoo sirriitti beeka. OMN akka saatalaayit irraa buusuu dadhabnaan akka namni OMN hin laalle mana manarra deemanii diishii guuranii dadhabnaan uummata ganda keessa deemanii walitti qabanii jechuudha gorsaa jiran jechuudha warra kaadiree fi kaabinee warroota isaaniif ergamu gartee ergamtoota isaanii kana OMN akka hin laalle warri sochii biyya alaa keessaa gochaa jiru kun diina uummata Oromooti kun tokkummaa Itoophiyaa warra hin barbaanne jedhan. Warri biyya alaa jiru kun warri isin biyyaa baastan kun jedhee tokko har'a walgahii irratti jechuudha magaalaa Baatuu keessatti warri biyya alaa jiru kan akkana sagalee ta'een uyyuu kun gaafa wayyaanee wajjin isin nu ajjeesaa turtan oppidoon wayyaanee wajjin nu ajjeesaa turtu gaafasis warra sagalee nu ta'aa ture jedha. Warri biyya alaa jiru kun hundi kan akkanatti isin TV'n argitan kun warra mootummaa TPLF wajjin oppidoon biyyaa yaastee karaa Naayiroobiitiin kun South Africa kun Yemanii kun biyyoota gara bahara Mediterranean kun karaa Masriitiin kulli isa ka biyyaa kun bahara dhumee kun gammoojjii keessa dhumee kan lubbuun jiru kun nu hafe jedhan ummanni biyyaa kun marti sababa siyaasaa yaa'e malee dhiibameeti malee biyya isaa irraa deemuu hin barbaanne jedhan soba nutti ni mala jedhan jaarsota guguddootu kana dubbata jechuun mootummallee xiqqoo faarsaa gara baalaansi gochuudhaaf jaarsota deemaa jirantu jira jechuudha odeeffannoo nagaa jirtu jechuudha kanaaf qeerroon biyya keessallee qabsoo gaariitti jirtanii warri biyya alaa waan onneen nutti horoo jiru jabaadhaa hujii keessan arguudhaan Abiyyi dheengadda paarlaamaa irratti jechuudha ala taa'anii qabsaa'u miti koottaa biyya keessatti qabsaa'aa jedhaa isin sodaateeti kana sirriitti hubannaa isinummaan
ala keessa galtanii rafina isinuma warri biyya alaan taa'ina amma ammarra deebi'a sagalee ta'a addunyatti garsiisati manni gartanii gamtaan Awurooppaa ta'utu United Nations qoqqobbii akka mootummaa kana irra kaa'uuf warri biyya alaa dhiibbaa geggeessuu qabdan tokkummaa keessan cimsaa jechaa jiran. Abiyyi kana dubbata. Adaalach Abeebelleen abbaan alangaa gabbaate abbaan alangaa mana murtii olaanaa federaalaa Adaalach Abeebee jechuudha. Intaloon dullattiin sobduun kijibduun maqaa namaa dubbisuun beeyne kagartee kijibdu jechuudha. Isinis gabbaatee warra biyya alaa jirtan seera kennaa ol hin taatanii tokko tokkoon dhufne gurra isin qabnaa warra Minisootaa jirtan warra Awurooppaa keessa Jarman jirtan biyyoota Awurooppaa hundaa Awustiraaliyaa Kanaadaa fi toltuu tufaafaa warra hashtag Hacaaluu justice for Hacaaluu jedhu xayyaaraan ol kaasan kana fa'a nuti himaa turanii jedha walgahii irratti. Warroonni akkana xayyaara ol kaasee maali godhu kun marti kijiba sobaa propagandadha warri Minisootaa akkasii kana cuu gaazexaa wanni mootummoonni addunyaa jedhan kijiba jedhanii jaarsota walii qabee PP'n itti himaa jira jechuudha. Kana ummanni keenya hin fudhatu jechuudha. Ummanni sirriitti beekaa qeerroon nullee sirriitti hubannaa wanni isaan kan nutti himan kanaafiyyuu isinummaan nu jabaadhaa dhaamsa jedhu kan biyyarraa isinii dhufaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu isinis jabaadhaati qeerroo biyya keessatiif hamilee taasisanii jechuu barbaada. Intarneetni cufamus odeeffannoo guutuun nu bira gahaa jira. OMN jira, Gadaatti jira. Kanaafuu telefoonaanis odeeffannoo garaagaraa wal odeeffachaa jirra. Wanni mootummaan inta lafaa maali jedhu kun itti namannu abbaan fedhe waan fedhe dhufee haa nu godhu nuti bifa qindaawaa ta'een socho'aa jirra kan jedhu jechuudha. Isan qofaa miti sodaa isin qabdanirra abbaa duulaafaanis uummata walitti qabanii abbaa duulaafaa sadarkaa abbaa duulaafaatti jechuudha. Warroonni biyya alaa kun akka warroota shororkeessaa ta'etti dubbachaa jiranii warroonni kun uummata shororkeessaadha. Uummanni kun uummata dimokiraasii fi nageenya biyyattii hin barbaanne walqixxummaa fi dimokiraasiitti hin amanne warri daaspooraa keessatti hiriira godhu kun Abiyyi irraa Noobeelii fuudhuudhaaf dhiibbaa godhaa jira. Kanaafiyyuu jara tanan dhagahina propagandaan deemu osoo isinitti himee sa'a lamaa sadiitti fixuu hin danda'u. Waan biyya keessatti kaabineen aanarraa haga guddinatti godhaa jirtu jechuudha. Tana kaanfaalleen kanuma uummata walitti qabanii gochaa jiran jechuudha. Warra biyya alaa kana addee eenyu isaanii sunilleen hargee guutuu keessatti kana wanna jechaa jiran Adaalach Abeebee fi namicha kanatti tokkolleen sanuma jechaa jiran jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa qeerroon baay'ee tokko dammaqiinsa qabaa takka sodaatina hanga Jawaarfaan bahanitti hanga Oromiyaan nagaa argatutti hundi isaanii hidhaa bahanitti Hacaaluu haqanii Hacaaluu mul'atutti Oromiyaan abadan nagaa hima hin arganne jechaa jiran. Hima abadan nageenyi tokkolleen hin jiru mootummaa kana hojii no justice no peace jennee jirra. Kanaafuyyuu interneetnis yoo kabanamu taate tarkaanfiiwwan adda addaa ammas kan itti fufutaa jechuudha. Tarsiimoon qabsoo karaa nagaadhaa kan kana dura mul'atiin kan baratamin bifa garaagaraatiin qindaa'ee itti deemu ta'a jechuudha. Kan akkasitti akkana hubattan barbaada jechuudha. Kabiraa hundi keessan akkuma beektan gama waan Oromiyaa keessaa gabaabumatti kanuma isin jedha odeeffannoo isinitti dheeressuullee bu'aan hin qabu jechuudha. Maaliif miidiyaalee garaagaraa irraa odeeffachaa waan jirtaniif jechuudha. Inni qabxii kiyya lammaffaa qaroo sabaa hayyuu uummata Oromoodhaa kan ta'e hoogganaa mataa ilmaan Oromoo miliyoona 50 kan ta'e Jawaar Mohaammed hidhamee jira jechuudha. Jawaar Mohaammed akka Nadhii Gammadaa. Nadhii Gammadaatii fi eebbisa addunyaa Oromoo yeroo takka dhabe. Yeroo mootummaa coomsa dhabne jechuu isaan lachuu. Gochi isinuu fi gochi amma irra jirru wal fakkaata jechuudha. Qaroo keenya Hacaaluu jaamsanii jiran. Jawaarinis jaamsuudhaaf shirri ajaa'ibaa kun itti xaxamaa jiran hojii bal'atu hojjetamaa jira. Kanaaf Oromoon diduu qaba jechuudha. Abadan no jechuu qabna jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan Oromoodhaa Jawaar Mohaammed hundi keessan akkuma beektan hooggansaa miti abbaa qabsootii fi abbaa uummata Oromoodhaa yoo ka jennu taate itti xiqqaata jechuudha. Jaarmaya Oromoo kamirrayyuu ka Oromoodhaaf qabsaa'e hoogganaa jaarmaya siyaasaatii fi abbaa fedhe caalaa ka uummata Oromoodhaa mataa fi miila walitti qabe sagalee takka nu godhe tokkummaadhaan qeerroo baadiyyaatti kaabaa kibbatti dammaqse kutaa fi gandarraa walaba ta'e loogummaa amantaa kamirraan bilisa ta'e dhiibbaa siyaasaa guddaa biyyattii sanarra godhuudhaan influenshaalii cimaa ta'uudhaan Abiyyi caala jaalatamuudhaan Abiyyi caala beekamuudhaan Abiyyi caala dhageettii qabaachuudhaan cunduraan Abiyyi cunduraan hinaaftu jechuun cundura jechuu bara akkuma Baqqalaa Garbaa jedhan cundurri maraattee hinaaftee Jawaarin hiite jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa
gaazexeessitoota Oromoodhaa hidhaa jiran ka OMN hooggantoota jaarmoota siyaasaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo kan kaafaa hunda isaaniitiif sagalee ta'uu qabna jechuudha. Har'a isaan biraa hidhaman kaafoon ibsa jennoonni baasaa jiru nagaru. Paartiin biyyoolessa Oromoodhaa maal jechaa jira? Addi bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaadhaa maal jechaa jira? Intervii miidiyaa irratti dhufanii kennuu miti OMN fi Kuushii irratti dhufanii intervii kennuu miti. Silaa har'a yeroo Oromoon akkanatti itti dukkanoote tanatti walitti dhufanii ibsa ejjannoo cimaa maaliif lubbuun teessan lubbuu Jawaarii gad jirti lubbuu Hacaaluu gad jirti. Uummata afaan qabrii jiru ka umriin isaanii deemu Abiyyiin maal sodaattan? Ma Abiyyi irratti ibsa ejjannoo cimaa baasuu hin dadhabdan. Abbootii gadaa Oromoo wajjin walitti dhuftanii nageenyi biyya tana keessa bu'uudhaaf jarri tun gaafii tokko malee haala duree tokko malee gadi lakkifamuu qaban jettanii mootummaa irratti dhiibbaa godhuu dadhabdanii. Oromoon biyya alaa jiru walitti dhuftanii hiriira baanee iyyuu qofa osoo hin taane ijaaramiinsa istiraakchara qabu. Akka OLC Oromoo asiin dura Ameerikaa keessatti hundaa'e sanitti paarlaamaa qabaachuu dhabuu kennuutu har'a kana nu godhe. OLC gaafas hundaa'ee bilisoomne jira jettanii dhiiftanii bittinneessitan. Har'a santu kana nu godhaa jira. Ejjannoo cimaa tokko akkamiin karaa kamiin baafan har'a ilmaan nafxanyaadha wal gaanii piroofeesaroonni doktoroonni isaanii gochoota Oromiyaa taatee Oromiyaa keessatti ta'e kanaaf tarkaanfiin gahaa fi barbaachisaa ta'e hin fudhatamne irra deemamee fudhatamuu qaba. Jawaarfaan fannifamuu qaban ajjeefamuu qaban jedhanii hanga koloneltoonni dargiidha miidiyaa dhufanii miidiyaa Habashaatiin dubbatan. Oromoon qeerroon ajjeefamuu qaba. Baxijit gimbaaruun bira magdalaan labbe jedhu jaarraa 21ffaa keessa. Oromoo maaltu si dhaga'ama? Odoo kana agartu Oromoo callisuu qabda. Jawaar fannifamuu qaba. Diqaalaa Narabaa ka jedhu TV irra taa'ee dubbatu. TV Abiyyi deeggaru kan masaraan mootummaa keessa mallaqni kennamuuf namni kun barra. Minisootaa yookaan immoo Ingiliziin taa'eeti miti akkana jedhe. Awurooppaatiin miti Itoophiyaa keessa ta'ee jedhee bara. Miidiyaan akkanaa kun kaasiraa sanyii wal ficcisiisuudhaaf lola labsaa jiru. OMN lola akkanaa labsee beekaa takka. Qeerroon gidalaw, faannoon gidalaw, mataa dha'e jedhee beekaa OMN andargaachoo siggee fannisi jedhee beekaa. Baldaraasiin fannisaa jedhee beekaa. Oromoon biyya alaa jirtan itti isin dhufa jechuudha. Kanaaf Jawaar akka nabii gammadatti dhabuuf deemna jechuudha Oromoo. Oromoon dhimma Jawaarii fi dhimma Baqqalaa Garbaa ajandaa ishuu guddaa godhuu qabna. Ajandaa guddaa ishuu guddaa godhuu qabna jechuudha. Mootummaan tuttuqee si ilaalaa jira. Jawaar maaliif har'a ganama kana maatiin Baqqalaa Garbaa yeroo dhaqu maatiin warra Jawaar dhaqu Jawaar faan hin jiru jedheen isin hima dhagaa sirriitti keessa deemee isin hima. Wanni mootummaan hin jiru jedheef mootummaan Jawaariin fa'a amma hin dhabamsiisu. Dhoksee jiraa hin dhoksa. Mana dhaasan jiraachuu malan iddoo biraa geeffamuu malan. Es Zuwaay Shawaroobit yookaan immoo Qilintoo Qallitti whatever geessuu danda'a. Bakka abdii illee faan jiran jechuudha. Garuu wanni inni maatiin isaanii edda galgala fuudhanii deemanii asin jiran jedhaniif ajandaa fuudhanii Oromootti kennanii jiran jechuudha. Maaliif Abiyyi kana godhe? Abiyyi wanni kana godheef Jawaar yoo ka dhabamsiisnu taate yoo ka ajjeesnu taate sochiin uummata Oromoodhaa maal fakkaata? Laal uummanni Oromoodhaa hin dallana wayi lola. Yoo uummanni Oromoodhaa mallee kana ka ajandaa kaa caaluu godhee ka utaate ka ajandaa godhee uummanni Oromoodhaa ka gabba'u taate jara kana yookaan gallakkisuu mala jaarsummaadhaan waan garagaraati. Yoo ka ammoo Jawaar dhabame jedhanii Oromoon ka calliftu taate achumaan dhabama goonaa ka jedhutti jira mala. Onnee keenya nu laaluuf yeenyaan lebbitirritaa keenya nu laaluudhaaf mootummaan kana godhe laa xiinxala kiyyatti akka Sa'aad Ismaa'ilitti mootummaan Abiyyi kana godhe ta'ee jedhame itti yaadame akkuma ajjecha naa calu bifa masaraa keessaa qindaa'een ta'etti har'allee kana godhanii jechuudha. Nu laaluuf onnee keenya nu laaluuf uummanni Oromoo galee rafamoo waa'ee Jawaar kan ajandaa godhamoo maaltu itti aana ka jedhu maaliif Jawaariin ajjeesuudhaaf Abiyyi kutatee ka'ee jira bakka abadatti. Jawaar nama yoo achii gadhiisanillee waan jarri jaarsummaa irratti dubbatan yookaan ammoo tiluu biyya tana keessatti waa'ee walqixxummaa waa'ee dimokiraasii waa'ee bilchiginaa sa'ii si gadhiifnaa jechuunis ni jirti bara ni jirti jaarsummaadhaan. Kanaafuu afaan kee cufii yookaan adabadhuu taa'ii kabajaan ni jirti. Jawaar nama akkasiiti miti. Jawaar jedhee jira. 5,000 miti 15,000 miliyoona
miliyoona 15tti ol siiksa jedhe. Nuti kabaaneef qabsoodhaaf malee sirbaa fi miti. Du'uufis ajjeefamuufis dhabamsiifamuufis an qophiidha jedhe nuti qophiidha jedhe Jawaar Mohammad. Hin beeka akka taateen kun marti dhufu Jawaar sirriitti beeka. Gaafa yeroo lammaffaaf inni Awurooppaa dhufu jechootuma tana ittiin Jawaaritti Jawaar hin deemin bannaatiin hin galini kunoo abiyyi karaa inni deemuu jiru argaa jirta dhiyoo matana didee nu dhufe jechuudha. Didee muratee tana jechuudha. Duuti tiyya awwaalchi tiyya Oromiyaa keessa jedhee. Namni akka isaa onnee qabu saba ummata Oromootiif dhaabbate. Jawaar waan Oromoo qofa ta'eef waan Oromoodhaa mirga ummata Oromootiif falmee fi dubbateef qofa hidhame. Hooggantoonni jarmee siyaasa Oromoodhaa san gaazexeessitoonni Oromoodhaa maaliif rakkoo Oromoo gabaastan? Maa waan Oromoo dubbatan jedhanii cufan jechuudha. Laala ilmaan Oromoodhaa. Tun du'a caaltu jechuudha. Du'a caaltu nu gochaa jira jechuudha Abiyyi. Abiyyi akka nadhii gammadaa dhabnetti Jawaariin dhabamsiisuuf deemaa jira. Kana muradha Oromoo. Oromoon ka'ee dammaqee mootummaa kan nagaa dhoogge hiddaan buqqisuu qaba jechuudha. Hiddaan buqqisuu qaba. Kanaaf furmaanni jiru maali? Kana gochuudhaaf har'a waa'ee Jawaar fa'aa ajandaa ta'uu maaliif dhabe? Waa'ee lagannaa gabaa qofa maasu naannoo lagannaa qabaa qabsoo karaa nagaa keessaa tokko. Garuu ajandaa ishuu guddaa kan ta'uu qabu ajandaa hidhamtoota siyaasaa Oromooti. Gabaa lagannaa karaan cufuun dhiibbaan gara siin irra dhufe mootummaan kun akka Jawaar fa'aa yookaan ammoo hidhamtoota siyaasaa gadhiisuuf ka ta'e taateen kun jechuudha. Angaruu ka jedhu taatee san qofa osoo hin taane kana godhuufis hayyootaan Oromoo biyya alaa jiran wal gahanii har'a warra barate meeqa qabna? Warra liidarshiippii amma Oromoo liidarshiippii dhabe kanniisa mootiin qabne ta'e kannisni mootiin qabne maal ta'a? Tiisisa ta'a jechuudha ni bittinnaawu. Kinnisni mootiin qabne si ciniinu si dhiddu. Yoo mootiin kannisaa du'e kinnisni si dhiddu. Himma bittinnaawa yookaan abaaboo yookaan damma yookaan ammoo bakka argatti bibittinnaawa jechuudha. Oromoon arrallee himatti hin imalaalla. Har'a moo bor iftaan jenne. Hayyootaan jiranis warra miidiyaarra taa'ee siyaasa xiinxalu qofa taanee bara. Warra miidiyaarra taa'ee miidiyaa garagaraatti jira achirra taanee dubbima xiinxalu maarree maal keessa oolte Oromiyaan maal keessa oolte Oromiyaan maal keessa oolte miidiyaan tokko qofti gaazexeessaan tokko qofti yoo gabaase gaha. Oromoon garuu maal godhuu qaba? Situaashiniin jiru maali? Falli jiru maali? Waa'ee fala irratti xiyyeeffachuu qaba Oromoon. Fala irratti xiyyeeffate kana argachuudhaaf hayyootaan barbaada Oromoon. Hayyootaan akkamii barbaada? Hayyootaan akka Jawaar. Jawaar jechuun akka Jawaar hoogganaa tokko nuuf fidaa miti bara. Har'a seela Jinjumoo faas hayyootaan fedhan isaa ta'aniti. Profeesarri Dooktarri Feetee Abbaa Feetee Oromoon ka barbaadu yeroo ammaan kanatti OLC deebisa. Oromoon leadership deebisa. Oromoon leadershipin yoo ka deebi'u taate hoggansi achi keessaa burqa. Hoggansi achi keessaa baha. Kana hatattamatti warri Ameerikaa jirtan assaayimentii guddaa isiniif haa ta'u. Yoo uummata Oromootiif ka dhugaadhaaf yaaddan taate yoo uummata Oromootiif ka quuqama qabaattan taatan leadershipin sun dhaabbate Awurooppaarraa nama wakkalattanii har'a silaa mootummaa kanarratti dhiibbaa godhuu dandeenya ture jechuudha. Leadershipin sun osoo jiraate xalayaa mataa mootummoota gamtaa Awurooppaatti gamtaa addunyaa Yuunaayitid Neeshinitti mootummoota Ameerikaatti mootummoota addunyaa kanarra jiran takka takkaan xalayaatti galchitanii gama siyaasaatiin mootummaa kanarratti dhiibbaa gootanii diinagdee silaa mootummaan Awurooppaarraa Abiyyiif deebu kana mudhiin ispaayinaal koordii isaa qurxitanii diinagdee Itoophiyaa daqiiqatti laamshisuu dandeettan ture. Abiyyiin daqiiqatti harka kennachiisuu dandeettan ture. Akkam godhare hunduu wama xiinxaluu malee namni Oromoodhaaf kana jedhu argaa hin jiran dhugaa dubbachuuf maaliif uummanni kenna wanni akkan isin dubbadhuuf waan isaan jaaladhuuf beektoota qabna hayyoota qabna gara tokkotti dhufanii maaliif wasaappii keessatti mariin gootanii hin ta'u marii wasaappii mariin misenjarii hin ta'u istiraakchar ijaaramiinsa istiraakcharii qabu ijaaramuu qabdan ijaaramtanii akkasitti liidarshiippii of keessaa baastanii ummanni jechuudha filannoodhaan elekshinii gaggeeffame liidarshiippii baafattanii hoggansa of dura keettan jechuudha
akkuma kun Oromoo Association structure qaba jaramiinsa qaba achi keessatti ammoo hoggansa qaba hoggansi waggaa 3-4 jijjiiramuu mala Mammad Adamoo fa warroota qabsoo Oromoo protest Oromoo first irraa eegalan har'a eessa jiran isaan kunniin gabba'uu qaban yeroo Oromoon akkanatti itti dukkanooti yeroo ummanni Oromoo dhaqaroo isaa dhabe Oromoon burjaajii hamaa keessa jiru kanatti hayyoottan akkanaa kun gabba'uu qabdan namni har'a Oromoo bira dhaabbanne bu'uura Oromoo bira dhaabbadha jechuuf eessa deemte moo bilchiginaa dhaate irrallee hundi keessan gabbaa jaarama OLC san deebisa Awurooppaa keessattis damee godhadha nuullee warra Awurooppaa irratti nu hirmaachisa ummata keenya qabsoo karaa kamuunuyyuu gargaarree cinaa dhaabbanne fala jiru lafa kaa'uu qofa jechuu falli jiru situationin jiru structureidhaan jaaramuudha Oromoo leadership association dhaaba kana ta'uu qaba hatattamatti dhaabbachuu qaba jechuu falli jiru jannaa jechuu kanaaf Jawaar Mohammad irratti xiyyeeffannaan godhame gabaabumatti isiniin Oromoo jalqaba mee dhugaa dubbannuti yoo Jawaar yoo Abiy Ahmed Abiyoot damballashin jedhuti Abiyoot Kaasaayee Haacaaluu kan hin ajjeefne taate Jawaar faa hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda hatattama gadhiisu qaba yoo kan hin ajjeefne taate dhugatti garuu laal Oromoo bakka isiniin galin talaabar meetar na sirrinna ciqasaa bakka tana isinii maati Abiy yoo ka Haacaaluu ajjeefne taate Jawaar maa hidhuun barbaachise oo inni maa cufuun barbaachise Jawaarin ajjechaa yaalii itti godhan milkaa'uu dide gama biraatiin hidhuudhaaf yaaliin adda addaa godhame dide jechuudha dinnaan maal godhe laala dinnaan Haacaaluu ajjeesan achi keessa girgira leleebaa machal OMN fi jinni daqiiqatti cufee naftanyaadha jechuudha daqiiqatti qabe jechuudha hidheeni Jawaarin dhabama godhu akka dhadhi gammadatti OMN hin cufu naftanya gammachiisu dhadhaa obaasu siidaa Minilik ijaaruu fi gaafin ummata Amaaraa kan deebiin maalime siidaa Minilik nu ijaaraniif Haayila Sillaasee ijaaraniif OMN cufaniif Jawaarin hidhan bakka garabaa hidhan warri sila arra naftanyaan jibbitu guutumaan guututti gaafin jaraa deebee jira gaafin naftanyaan deebiin takkitti yoo jiraatti Oromiyaa waan jedhan dhabamsiisu qofa jechuudha kana jechuudha har'a Abiy Ahmed namichaan maraataan falfala Daani'el Kibraatiin machaa'e masaraa Minilik keessa taa'u sun masaraa Minilik keessatti falfalli itti godhame sun Oromiyaa Abiy Jawaarin hidhe OMN hin cufe hayyoottan ummata Oromoodhaaf hooggantoota rogeeyyii fi gameeyyii hidhe kalkuleeshinii kamiin Oromiyaan nagaa argattee bulti jedhee yaada namni sammuu qabu namni waa yaadu namni nageenya walqixxummaa dimokiraasii yaadu kanan godhu jechuudha kanaaf akkuma isin argitan miidiyaan addunyaa gaazexaan addunyaa akkuma dheengaddaan isin himaa jiru Abiy akka Mugaabeetti Abiy diktaatara akka Isaayyaas Abiy akka Mugaabee Abiy akka Isaayyaas jedhanii diktaatara hama akka Abiy ta'e addunyaa guutuun beeytee lafa keettee jirti jechuudha mootummaan bara 1985 akka lakkoofsa Habashaatti I think faranjitti jechuudha 1995 maal godhe pirezidaantiin Ameerikaa yeroo Isaayyaas Afwerqii aangootti dhufu Isaayyaas Afwerqii akka amma Abiy faarfame kanatti faarfamaa ture jedha gaazexaan sun dheengadda isin maxxansii jira agartan akkasatti jechuudha mootummaan kun mootummaa dimokiraatawaadha Isaayyaas Afwerqii mootummaa walqixxummaadhaan amanu mootummaa dimokiraatii biyya dimokiraasii godhu jedhame Ameerikaan faan beekamtii kennaniifi mootummoonni gamtaa Awurooppaa beekamtii kennaniifi harka dhawaniifi Isaayyaas Afwerqii pirezidaantii Eertiraa ta'e aangoo irra gore jechuudha Roobert Mugaabelleen akkasumatti mootummaan Roobert Mugaabee dura ture barra mootummaa abbaa irree addunyaa hin jirre bara nama akka mootummaa dargii ture jechuudha har'a achi booda wata jijjiiramnuuf Ameerikaan addunyaa Roobert Mugaabee faarsaa turte achi booda ammoo abbaa irree ta'an Isaayyaasis Mugaabenis jechuudha har'a Abiy karaa isaanii qabatee deemaa jira jedhee addunyaan guutuun gaazexaan guutuun gabaasaa jira Abiy akka mootummaa abbaa irree ta'e awwaala dimokiraasii malee jedhan noobeelii fudhatee achi booda ammoo taatee inni gochaa jiru waggoota lamaan kana keessa gaafa gammii Jawaaris namoota dhuman achi as namoota dhumaa jiran har'as taatee biyya san keessa taa'aa jirtuu fi adeemsa inni deemaa jiruu fi warroota siyaasaa inni hidhaa jiru miidiyaa inni cufuu jiru intarneetii cufee OMN inni cufee waan mara guruu isaa watalaalan mootummaa abbaa irree jedhanii lafa godhanii jiran kaanii jiran jechuudha. Kanaan wal qabate yoo Abiy dhugatti Haacaaluu ajjeesin Jawaarin hidhu kan cufu laala duuba amma isinitti baate
Jawarin Hacaaluun du'e OMN cufame gaazexeessitoonni hidhaman hayyoottan Oromoo Baqqalaa Garbaa hidhaman waan shan amaarraa godhanii mire laala duubama Shimallis Abdiisaa gadi ba'e hatattamatti gabbee maal jedhe Shimallis Abdiisaa ajjecha Hacaaluu keessa osoo qorannoon hin geggeeffamin mire inni koree qorannooti koree kaati abbaa langaati abbaa murtiiti jechuun ni laala biyya takka keessatti investigation jedhama Trump dubbachuu hin danda'u haga CIA'n waan san investigation godhee irra ga'utti Trump waan Rambeen dubbatu waan Rambeen tokko akkam dubbata CIA waan irra ga'e waan qoratee irra ga'ee argate san data san itti kenne data san dubbisa jechuudha magaalaa Minnesota keessatti ta'uun akkana ta'ee jira taatee akkana California keessatti ta'ee jira jedhee dubbata jechuudha Shimallis Abdiisaa gabbee maa jedhe Gibsitu sorry wayyaanitu gocha kana godhe jira gabbee gocha kana keessa mootummaa TPLFitu harka keessaa qaba jedha jedhee bara Shimallis garuu wala miidiyaa inni irratti dubbate Hacaaluun du'ee guyyaa lammaffaa osoo qorannoon hin godhamin jechuudha Abiy Ahmed faan dhufanii dammoo maal sin jedhan mootummaa Gibsitu harka keessaa qaba sin jedhan laa gaazexaa yoo barbaadan ka mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaa Gibsitu harka keessaa qaba ka jedhe gaazexaa sana sin dura dhiyoo tana maxxansee ture afaan Ingiliffaatiin barraa'ee jira yoo barbaadan irra deebisee sinii jira jechuudha mootummaan afaan sadii haasaa jira laala tokko TPLF jedha pirezidaantiin naannoo Oromiyaadhaa kun Gibsi jedha abbaan alangaa Adaanach Abeebee hoo dhufte maal jetti shanee abaa odha jetti laala afaan sadii haasanii bara du'a Hacaaluu irratti afaan sadii sadarkaa warra mootummaatti viidiyoo jira riikardi jira ka waraabame dokumentti goonee kennee jira bara kijiba mootummaan kun kijibu laala okay maaltu ta'e amma mucaa amma guyyaa dheengadda siin mucaa kan Oromoodhaa tokkicha maal isin jettu mucaa alaabaa arungaadee bicaa qayyii kaatu kan maqaan isaa Xilaahun Yaamii jedhama Xilaahun Yaamii Xilaahee Yaamii Maarree Yaamii jettee gizee sadii yaamtee jirti Adaanach Abeebee intoloon abbaa langaa dullatittiin jechuudha afaan Oromootiin fa'aa jedhanii garte bara waama achi gaazexeessitoonni itti himtu dubbatti haasofti jechuudha maqaa nama yakkamaa wanjala dalage nama sadii maqaa waamuu dadhabdee ijoolleen achi sirreessitu jechuudha nama akkana kanatu achi taa'a jechuudha warra Abiyyi ergatu jechuudha laala ergamtoota Abiyyi jechuudha uummanni kun maal beektanii dhaamsa geessituu dhaamsa deebistu niiroo tiransmiitar jedhanii jedhatan jechuudha Adaanach Abeebee kana jetti amma Xilaahun Yaamii mucaan jedhamu kun ijoollee Finfinneeti odeeffannoo guyyaa irraa kana nagee ilaala South Africa irraa naa dhufe viidiyoo xiyyatan share godha bakka nagaa Xilaahun Yaamii namni jedhamu kun nama South Africa magaalaa Johannesburg jiraachaa ture Xilaahun Yaamii mucaan alaabaa arungaadee bicaa qayyii kaatu ka mataa raastaa ka gartee Baldaraas wajjin suuraa ka'e ka Andargaachoo Tsiggee wajjin suuraa ka'e jechuudha Andargaachoo Tsiggee reef kan isin maxxanse gartanii shamiziin inni kaatu fi kootiin inni kaatu ka Abiyyi wajjin jiru san isuma o'asan mucaa kana wajjin suuraa qabu mucaa kana wajjin masaraa mootummaa wajjin dhaqan odeeffannoo akka qabutti ilaala isinii mati dhagaa Abiyyi mucaa arungaadee bicaa qayyii kaatu ka Hacaaluu ajjeesan jedhan kun Abiyyi sirriitti wal beekan Andargaachoo Tsiggeetiin sirrii wal beekan Baldaraas sirriitti wal beekan Oromoo dhaqee dhugaa jirtu sii himatan mucaan Xilaahee Yaamii Xilaahun Yaamii Maarree Yaamii isin jettuun kun nama South Africa Johannesburgin keessatti poolisii biyya sanii wajjin ta'uudhaan suuqa ilmaan Oromoo taccabsiisaa ture jechuudha warra wajjin zarafaa ture jechuudha ijoollee South Africa jirturraa odeeffannoo ganama kana qulqulleeffadha jechuudha dhumarratti isa ajjeesuu kennan mallaqa walitti buusanii fi achi jedhan mallaqa achi ijoollee magaalaa Finfinneedhaa walitti buusanii fi gama biyyatti erganii jedhan eenyu Xilaahun Yaamii kana jechuudha gama Itoophiyaatti erganii jechuudha mucaan kun biyya san keessatti yakkoota hedduu hojjechaa ture gangistara hamaa poolisii magaalaa South Africa wajjin nama hojjechaa ture poolisii Itoophiyaa maal biyya ambaa dhaqee poolisii biyya sanii wajjin walii galtee hojjechuu jechuun gangistara maafiyaa kilaashii shugguxii baatee deemu biyya sanitti mucaan kun laala har'a dhugaa fi haqa jirtu dhiisanii bakka isaan hin nyaanne hoqqatan jechuudha yoo dhugaadhaan Xilaahun Yaamii laala Xilaahun Yaamii okay mucaa Oromoo sadaffaa qabna jedhan kana eenyu maqaa isaa yaadadhu suuraa isaa gadhiisanii jiran suuraa mucaa raastaa kana maan gadhiisne Xilaahee Yaamii suuraa isaa manni murtii yookaan ammootinuu abbaan alangaa maa gad hin dhiifne TV maa gad hin dhiifne suuraa isaa maal gad hin dhiifne ka inni Baldaraas wajjin ka'e ka inni Andargaachoo Tsiggee wajjin ka'e namoota hedduu wajjin ragaa hedduu gulaalaa bullee irra geenne jirra jechuudha qorannee nuti qorannoo arra
mootummaa caala jechuun nuti arra dannati Itoophiyaa caala qorannee hundee isaa beeknee irra kennee jirra jechuudha. Dhagaa namni Haacaaluu ajjeese mucaa kana. Mucaan kun akkamitti Haacaaluu ajjeesuu danda'e? Ajaja isaa fudhate. Eenyutu isa duubaan jira? Muuxannoo akkam qaba namni kun? Ka jedhus qorachuun barbaachisaadha. Abbaa beekama ijoollee isaa hojjetaa jirtu gaafadha. Namni kun akkuma isin beektan Andargaachoo Tsiggee footoo ganama kana isin maxxansee jira suuraa. Namni kun mari'achiisaa yookaan ammaakaarii Abiyyi. Masaraa keessa nama jiraatu arrallee paaspoortii Ingiliziin deebisu jedhee akka Jawaaritti nama sodaa lubbuu qabu boroo qeerroon biyya tana gaggeessitoota ilmaan kiyyatti baqadha jedhee nama sodaa qabu. Namni kun nama tokkummaa Itoophiyaadhaan leellisu. Andargaachoo Tsiggee jechuun ፍኖተ ካርታውን ሰርተን የሰጠነው የመደመር መጽሐፍ የጻፍነው እኛን እነማጀል ቲቪ ጉባታ ይዱበት አረጋጅር አፋከነ ናሱ ቪዲዮ ጅራ ፍኖተ ካርታ ወሬ ደለገቹ ፍኖተ ካርታ ይቹን መደመር ኪታብ ጀሉለ ጀሩማ በረሴ አብይት ከነገቹ ነምኒ ኩን ነማ ኢትዮጵያን ተከታቴ ናኖን አከበዱ ሀው ጀቹ ወረከነቱ ደንበላሽ ፋውጂን ጃርቲ አብዮት ፋውጂን አጀቻ ጫሉስ አጀቻ ጃዋር መሐመድስ ወረቂ እንደሰይቹ ላል አንዳርጋቸው ጽጌ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ቲቪ ባልደራስ ወረ እጀኖ ተከከቡ መቃለፍ ፍንደት አንዳርጋቸው ጽጌ ነማ ጎጀም ጎንደር ደለተ ነማ ፍንፍኔ ጉደቴ ነማ ካምፍኔ ቤኩ ጀሪቱን ሰደኑ ወረ ወልጁኖ ጀቱ ማለፊ ኢትዮጵያ ረት እጀኖ ፊ ካውፊ አከኪን ኢሳኒ ተካዋንተ የዜግነት ፖለቲካ አዳዊ ስርዓት ፕላን ኤ ፕላን ቢ የቹ ጀልቀበ ዜግነት ፖለቲካ ፊደን ሰበብ ሰላም ይጉኒን በዳ አችቦደ ናኖኒን በዳ ዜግነት ፖለቲካ አተከነ መተቆቲ በቃ ኢትዮጵያዊዳ ወኒናኖ ጀደሙ እንጅሩ አችቦደ ሲስተማን ኦሮሚያ ደግሞ አችቦደ ቀየሩዳ ዋን ቶት ሄዱት ዴማ ጀሮ የቹ ኪታብ ሳኒ ከሰ ካርግተን ጀቹ ሙጫንኩን ኢሳን ከኖጂን ሃሪሮ ጭማ ቀበጀቹ ደንበላሽፋን ሌንጂን ጋፊ ጭማፊ በርባቺሳተ ከነሜፊ ተርካንቲን ለፍረተ መየቹ ሙጫንኩን ሰባን አማራ ቤካ namni kun baldaraasin deeggaruu keessa bira dabre daggaafii kubbaa miila bunnaa Itoophiyaa deeggara bunnaati miseensa biltsiga miseensa baldaraas ajajni masaraa mootummaa irratti kenname baldaraas faajuu waan kana qindeessan ajjecha Haacaaluu duuba warri jiru Abiyyi takka jedha Damballaash Gabra Mikaa'el Andargaachoo Tsiggee ወሮተ ከነ ይቹ ቲሚ ታኒ ደላገኝ ይቹ ሐረ ነፍጠኛን ወሊ ገልቴ ከነ ደላይት አጀቻ ጫሉ ከነው ፉደኒ ኦሮሞቱ አጄሲ ሸኔ ደገደኒ ነማ ኢንተርኔት ከነን ይቹ ዱኦ Haacaaሉ ጥቄሰኒ አዋላኒ አከይም ነማን አዋላሙ ገድት ከበጀ ደብሲሰኒ አዋላኒ ሐረ ደቢያኒ ፓርክ ኢሳ ጎኔ ማሪ ኢሳ ጎኔ ሐውልቲ ኢሳ ዳምኔ አካለ ጎኔ ጀለኒ ኡመተ ኦሮሞዳ ሶቡዳፍ ጀቹ ኡጋን ኦሮሞዳ በከጅቱ ጀቹ ከናፍ ታቴ ከነ ሁንደ የሮቅ እንደሰን እንዱፍ ጃዋሪን ዶፍ ወይምን እንጭፉፍ ቀላሊ ከራንጅሩ ከነ ከጀሩ ወሊ ገልቴን ጎደመ ጀቹ መለቅኒ ሙጫኩን ነማ ቡአዳፍ ሆጀ ሀዳፍ አባስ አጀሱ አካን ቆረዴ ረገቴ ጀቹ ሙጫን እኑ ያሚ ጀቴ አዳነቻም ጀቹ አዳነቻ ቤቤ ጀቹ ugaan jirtu haqi jirtu kana jechu innis intala sawajjin ta'uudhaan intala dubartii sangatani ta maqaasi yaadadhu mucatti sawajjin ta'uudhaan namni tokko qofa isaanii jennee beekan chalu nama tokko miti dubartii intala dubartii san mucaa kana nama bira gara nama shanjaa warri tarkaanfii kana fudhate jechu mootummaan Itoophiyaa caasaan tika eenyutu Haacaaluu ajjeese sirriitti beeku osoo gabbatu daqiiqa garuu waan ofii godhan eenyuti qabu barbaadan oromotti fidanis kennan akkati wal nyaatuuf akkati wal qirqirtee wal fixu biyya ala kanatti kan wal fixuuf eenyu wallagga shanee wallaggaa mira kaduu shaba wal nyaadha wal fixa kana gochuuf kaayuun Abiyyi kana jechu harrallee kana gochaa jira tarkaanfiin inni fudhachaa jiru jechu ummanni oromoodha kana sirriitti beekee hubatee bakka rakkoon jirtu beekee jechuudha ajandaa kenna fi xiyyeeffannaa kenna hayyoota siyaasaa oromoodha Jawaar Mammaffaarratti gochuu qabna jechu Jawaar Mammaffaa irratti xiyyeeffadha oromoo Haacaaluu fakka ajjeese Abiyyi Ahmed dhumatee jira
Adana Abeebee sobasi argitanii jirtan. Miidiyaan gabbahee kaleessa maal jechaa ture miidiyaan abbaan alangaa ittaanaa alangaa namicha ni jalqabne jechuun yeroo sobu yeroo kijibu. OMN daataa Hacaaluu argannee harka nu seenee jira sa'a tokko fa'i ture haasawni achi keessaa immoo bakka inni gaarii Abiyyi yaase keessaa muree jide. Okay sun si laal sun amma caasaa qaba. Editoriyaaliin waan fedhe keessaa mura waan fedhe keessaa dabarsa. Akkuma gaggaaf Kamaal Galchuu keessaa mura kabbaa fedhe keessaa muruu danda'a waan fedhe dabarsa jechuudha. Hacaaluun gabbahee haasaa kiyya keessaa murammaan jedhin torbaan dura osoo hin ajjeefamin jechuudha. Laayivii darbaa ture booda torbaan tokko turani. Kamaal Galchuu haasawni kiyya muramee jira jedhee guyyaa lamatti dubbate. OBN irra deemee haase. Inni Hacaaluun bakka dhugaa jira bakka haqaa jira. Yoo dhugatti intervii sanitti quudhuu baate Hacaaluun yoo uummata Oromoo intervii sun hin gammachiisne taate. Hacaaluun OMN haasawa kiyya muree jira jedhee maan dabarsin Hacaaluun soba jechuudha. Kanaaf Hacaaluun ajjeefamuu fi Hacaaluu irratti dhaadannoo garaagaraa godhamuu waggaa lama dura Docheveelee irratti naannoo magaalaa Finfinneedha. Okay. Magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikootti magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikootti ijoolleen Baaldaraas warri magaalaa ijoolleen durii magaalaa Finfinnee jaaramanii turan Hacaaluu ajjeesuudhaaf tarkaanfii garaagaraa irratti akka fudhachaa turanii fi Hacaaluus rabbi akka isa baase kan inni VOA'tti himate amma isin maxxansee jira jechuudha. Kanaaf warri Hacaaluu ajjeesuudhaaf yaalii asiin duras gochaa turan kan itti milkaa'uu didan akkuma Jawaar lala akkuma Jawaaratti yaalan dide kasallee yaalamee ture hin duune rabbiin isa oolche jechuudha. Hacaaluu talammata ammoo isa ajjeesanii jechuudha. Jawaaris tanuma ta'uuf deemti jechuudha. Jawaar ammoo yaalanii dadhaban har'a ammoo mootummatu isa ajjeesuuf deema jechuudha. Kana ta'uuf deemti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodha dammayxanii waan kana xiyyeeffannaadhaan amma hordofuu qabdan jala buutanii qeerroonnis uummanni Oromoodha biyya keessaaf biyya alaa hordofuu qabna. Kanaaf itti jabaadhaa bakka jirtanii inshallah hirraannaa mootummaan Abiyyi hin jiru. Mootummaa qilleensa irra jiru. Bubbee jira. Biyya harkaan qabu waraana harkaan qabu waa takka harkaan qabu Abiyyi qawwee isa nama ajjeestuu qabaate malee istiraakcharri caasaan silaa mootummaa jedhame guutuun hin jiru. Qoqqoodamiinsa adda adda jira PPP keessa jechuudha. Sirriitti beekanii jiran warra gubbarraa haasa'u kakka taajee danda'a kana maali laalina taajee danda'a wanni naase osoo sirriitti beeku guyyaa sa'a lama nan gahu. Waan inni itti deemuu jiru waan jechuuf jiru. Kanaafuu uummanni Oromoodha bal'inaan amma irra deddeebinee walitti dhufna. Odeeffannoowwan garaagaraas kan qabnuu fi kan walitti gulaallanni kan isiniin jennu ta'a. Arraaf asumarratti isinirraa xumura ulfaadhaa wayyamaa galatoomaa naajiraadhaan injifannoo kan uummata Oromooti. Abbaan haqaa abbaan dhugaa uummata Oromooti jedhee Jawaariin tarsiimoon masa kamnaa tokkummaadhaan ni moonaan injifannaa irra aanna jedhee inshaallah dhaadannoo isaa san qabannee ammas tokkummaadhaan irra aanna rabbi wajjin taane jabaadhaa bakka jirtanii dhiibbaa mootummaa kan arguudhaa jirtan biyya keessaaf biyya alatti waan namatti deemaa jira. Kanaafuu mootummaanis sodaa guddaa qaba. Tambacaa jira jechuudha Abiyyiin inshaallah walitti deebinaa akkanuma isin jechuu barbaada. Galatooma ulfaadhaa wayyamaa naajiraadhaa yaalman Oromoo yaalman ayyaa.